Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Jaalallugaa bakkuma jirtanitti nagaa fi jaalalli isiniif haa baay'atuun jedha. Ittaansuudhaan har'a kan laallu wantoonni ati jiruu jaalalaa jaalalli kee wajjin yeroo jirtu wantoonni ati nama sadaffaa yookaan nama biraa irraa dhoksu qabdu maal faa kan jedhu ta'a. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti akkana wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. Dhuma viidiyoo kanarratti namni tokko yeroo jaalalli ofii wajjin jiraatee haadha manaatii fi abbaa manaa ta'anii jiraatanii yeroo jaalalleewwan ta'anii jiraatanii maal faa namatti himuu qabanii hangam daangan isaanii hangamii wanni warri namatti himuu qabu kan namarraa dhoysuu qabu maal faa akkamitti namarraa dhoysu akkamitti akka gara fuulduraa wantoota namatti himuu qabdanii fi kan namatti himuu hin qabne addaan baafata. Jiruu jaalalaa keessatti dhuga dubbachuun iftoomina qabaachuun milkaa'ina jaalalaatii fi milkaa'ina bultii tokkootii fi baay'ee gaariidha. Waa wal dhoksuun yookaan ammoo icciitii walirraa dhoksuun jaalalleewwan lamaan jidduu yoo ka jiraatu taate balaa fiduu danda'a jechuudha. Maaliifini wanti warri hin beekne wanni qaamni tokko hin beekne qaamni biraa yoo ka beeku taate yookaan ammoo waan tokko dhoysu taate yookaan akka waan diraamaa walirratti ka dalaganii taate jaalalleewwan jidduutti haalli akkasii kun guutumaa guututti hin gorfamuu jechuudha. Jaalalleewwan gammachuudhaan jaalalleewwan jiruu jaalalaa keessatti gammachuu qabaatan taanaan waan jaalala keessan keessa deemuu akka addunyaan gammachuu keessan kana isinii beeytu waan isin dhandhamaa jirtan akka isin itti bultii wajjiin geggeessaa jirtan akka addunyaan ifatti isinii beeytu barbaaddu jechuudha. Kanaafuu waan jaalala keessan keessa jiru hunda osoo nam tokkollee hin dhoysine osoo namoon feetan abuma barbaaddan birattu waan jaalala keessa yeroo gammachuu qabnu yeroo jaalala keenya keessa jirru waan jaalala keenya keessa deemu jiru nama sadaffaa fi dabarsine kennu fedhii akkasii nu keessatti uumamaa jechuudha. Garuu haa ta'u malee icciitii jiruu jaalalaa keenya keessa jiru icciitii jiruu yeroo wajjin jiraannu waan akkaataa nuti deemnu nama sadaffaa fi dabarsine himuun rakkoo guddaa qabaa jechuudha. Jaalala keessatti jaalala walitti fiduu keessatti wanti ati namatti himuu qabdu wanti ati namarraa dhoksu qabdu waa hedduu jira jechuudha. Daangaa ofii eeggatee waan namatti himtu sunis daangaa eeggattee waan irraa fudhattus daangaa eeggattee akkasitti akka jaalala kan keemmiine akkasitti ta'uu qabaa jechuudha. Kana ala ammoo namni akka hin taanetti hubatee yookaan ammoo jaalala keessan keessatti waan ati akka gaariif jettee namni akka badaatti fudhachuu danda'a jechuudha. Waan jaalala kan kee keessatti si mudatu nama biraatti himuun nama wajjin mari'achuun badoomaan qabu jechuudha. Waa'ee walitti dhufeenya jaalalaa waa'ee walitti dhufeenya jiruu jaalalaa atiin jaalallee kee wajjin qabdu nama biraa wajjin dubbachuun rakkinnan qabu jechuudha. Garuu daangaa itti godhu qabdaa jechuudha. Daangaa qabaachuu qabaa jechuudha. Waa'een ati nama sunitti himtu waa'een ati nam sunirraa fuutu walitti dhufeenya jaalalaa nama sadaffaa jidduu yoo kaseensiftu taate waan ati nama sadaffaa sunitti himtu daangaa qabaachuu qaba. Maaliifini jaalala jechuun kan nama lama jidduutti ijaaramuu jechuudha. Nama sadaffaa itti da'uun mataan isaatu rakkinnaa jechuudha jaalala keessa. Waa'ee walitti dhufeenya jaalalaa keetii waa'ee walitti dhufeenya jaalallee keetii waa'ee walitti dhufeenya niitiif dhiirsa jidduu jiru namni sadaffaan hubachuun qabu jechuudha. Maaliifini namni sadaffaan yoo ati waan tokkitti himte akka hin taane faatti hubachuu danda'a akka dogongoraatti hubachuu danda'a. Dabalataan ammoo namni kamiyyuu akka jiruun jaalalaa isaa addabaabayii keessatti sooshaal miidiyaa irratti mari'atamuun barbaadu jechuudha. Namoonni baay'een akka wanni jaalallee isaaniitiif niitiif dhiirsa jidduu jiru kun akka sooshaal miidiyaa yookaan ammoo miidiyaa hawaasaa irratti yookaan ammoo ollaa keessatti akka namni mata duree godhe irratti mari'atan hin barbaadanii jechuudha. Gara gaafii duraatti haa deebinu wanti atini yeroo nama sadaffaatti himtu yeroo nama biraatti himtu waa'ee jiruu jaalalaa keessan keessa gonkumaa nama kamittuu himuu hin qabne nama sadaffaarraa dhoksuu qabdu maal faa yeroo waan namatti himtu wantoonni akka icciitii ofii kee qofaafisiif jaalallee jidduu qofatti ta'uu qabu maal faa. Tokkoffaan dadhabina jaalallee keetii
dadhabbina jaalallee keetii nama kamuu wajjin mari'achuu hin qabdu jechuudha. Waa'ee jaalalleen kan kee akkaataa jaalalleen kan kee itti deemu waa'ee agartee qaama dadhabbinni isaa gama dadhabbinni isaa nama biraa nama sadaffaa wajjin gonkumaa mari'achuu hin qabdu jechuudha. Yookaan deemtee jaalalluma keetitti himuu qabda. Kanaa alatti inni nam sadaffaa irra dhageennaa waan ofii waan ati isatti himtee waan akkaataa isin man keessatti ittiin jiraattan yoo dhaqee nama sadaffaa irra dhagaye wanni inni hubatu akka biraatti deebi'aa jechuudha. Kanaafuu deebiin inni si deebisuu yookaan ammoo akkaataa dogongora biraatti hubachuu danda'a jechuudha. Namni sadaffaan ati itti himte suni waan sun akka biraa godhe itti himuu danda'a. Kanaafuu walitti dhufeenya jaalalaa keessan baay'ee busheessuu danda'a jechuudha. Maaliif namni sadaffaan atiin rakkina abbaa manaa keetii jaalallee keetii wajjin mari'attu kun deemeetii akka rakkinni sun itti cimu godhuu danda'a jechuudha. Kanaafuu waa'ee jaalallee keetii waa'ee dadhabbina jaalallee keetii waa'ee mana keessatti akkaataa itti wajjin jiraattan waa'ee isaa jechuudha. Nama sadaffaatti qooda himtu isumatti osoo himte baay'ee barbaachisaa. Kanaafuu waa'ee jaalallee keetii gonkumaa ufumaa keetiif siif jaalallee jidduutti icciitiin qabachuu qabda malee dadhabbinni isaa baaftee bar inni akkana itti nama tokkolleetti himuu hin qabdu jechuudha. Kabraa ammoo walitti bu'iinsa siif jaalallee kee jidduu jiru nama biraatti himuun dhorkadha jechuudha. Maaliif yeroo tokko jaalalleewwan yeroo waliin haasa'an yeroo waliin dubbatan nam sadaffaa wajjin yeroo haasa'an hiriyyaa waan garagaraa yoo wajjin dubbatan sirriidha. Yoo rakkinni baay'ee cimaa taatee fakkeenyaaf inni akka malee si godhee yookaan si hubu taatee ati yookaan miidhamtu taate dhayitee jaarrummaa yookaan ammoo naalaalaa jettee waan sun ifatti nama dura baaftee himachuun rakkinnaa miti jechuudha. Yookaan miidhaa cimaa sirraan ga'u taate atilleen ka ofii kan keetii waan sun dadhabdu taate deemte lola siif isa jidduu jiru himuun rakkinnaa miti jechuudha. Garuu wantoota xixiqqaa mana keessatti walitti deebiftan waan inni sitti mee waan waliin jettan deemte hiriyyaatti yookaan hamattu taate nama sadaffaatti yookaan hamattu taate wanni kunis akka rakkinni jidduu keessan keessa dhufu godhuu danda'a jechuudha. Akka rakkoon jidduu keessan keessatti uumamtu godhuu danda'a jechuudha. Waan inni si godhe rakkinna wal loliinsa keessa walitti bu'iinsa keessan dhayitee qaama sadaffaa yoo keessa kan maktu taate akkuma dura jennee wanni qaamni sadaffaan keessa seenee keessumattuu jaalala keessatti gaariin ta'u. Kanaafuu qaama sadaffaa kamiyyuu wajjin itti himachuu hin qabdu jechuudha. Kanas akka icciitiitti ofii keetii osoo yoo waan inni gorfamu taate ufumaa keetii timtee uf keessatti qabattee siumaaf isa jidduu turuu qaba malee namni sadaffaan keessa seenee namni biraa dhaga'ennaan dubbiin sun deemte babal'attee akka biraatti akka yaadaminitti akka itti yaannetti ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu waa'ee siif jaalallee kee jidduutti walitti bu'iinsa siif jaalallee kee jidduu jiru ufumaa keetii abbummaan ufumaa keetii qabachuu qabdaa malee nama sadaffaa gonkumaa itti makuu hin qabdu jechuudha. Kabraa ammoo waa'ee jiruu jaalalaa keessanii fakkeenyaa fi akkaataa itti walqunnamtii saalaa yookaan waa'ee walqunnamtii saalaa akkaataa jaalalatti geggeeffattan akkaataa waa'ee agartee mana hirriibaa keessanii gonkumaa nama kamiyyuu wajjin diskees godhuun qabdu. Yoo warra akka saayikooloojii warra akka nama gargaara ta'u taate malee gonkumaa waa'ee jiruu jaalalaa keessanii bar inni akkasii jettee nama tokkollee isiin akkasii jettee hamachuu hin qabdu jechuudha. Kun faan baay'ee tokko badaadha. Kanaafuu waa'ee jiruu jaalalaa waa'ee jiruu mana ciisichaa waa'ee jiruu hirriibaa keessanii gonkumaa nama tokkollee wajjin dubbachuu hin qabdu jechuudha. Kanaafuu maaliif inni kun deemee shakkii jidduu keessan keessatti uumaa walitti bu'iinsa jidduu keessan keessatti uumaa akka walamaanummaan jidduu keessan keessa hin jirre godhaa. Ammoo nama dhageeffatu sunillee dhaamsa badaa dabarsaa jechuudha. Marree hordoftoota koo qophii har'aa waan hedduu akka barattan abdii guutuun qaba. Viidiyoon kun isinitti tolaan laayikii gochuun dagatina. Ammoo namoota chaanalii kanaaf haaraa taatan chaanaliin kun wantoota chaanalii biraa irraa adda ta'ee keessumatti waa'ee jaalalaatii fi waa'ee jiruu jireenya jaalalaa keessatti wantoota babbareeda qabatee gonkumaa kana bakka biraatii argachuu hin dandeenye asirratti qabatee isiniif dhufa. Kanaafuu subscribe namoonni godhin namoonni haarofni maatii chaanalii kana maatii chaanalii kanatti makamaa isiniin jedha. Ammoo ispoonsara keenya aadaa jaawoo baay'ee galatoomfadha. Hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti nagaan.